Nagaan Waaqayyoo Gooftaa isiniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo dubbifneetu Waaqayyo akka nutti dubbatuufis yeroo gabaabduu Waaqayyoon kadhanna. Maarqos boqonnaa 14:3 kaaseen dubbisa. Akka kana jedha. Yesuus immoo Bittaaniyaa mana Simoon isa lamxaa'ee ture keessa nyaataaf taa'eetu jiru. Dubartiin tokko urgooftuu dibataa makaa hin qabne baay'ee gati jabeessas hidda biqiltuu naardoo jedhamu irraa kan hojjetame shurrubbeetti qabattee dhufte. Isheen shurrubbee sana cabsitee urgooftuu sana mataa Yesuus irratti naqxe. Jarreen tokko garuu jibbanii urgooftuun kun maaliif bade? Urgooftuun kun akka meetii 300 caalaatti gurguramee warra hiyyeessotaaf kennamuu danda'a ture waliin jedhani. Isheettis dheekkaman. Yesuus garuu ishee dhiisaa maaliif rakkiftuu? Ishee waan gaarii anaaf goote. Warra hiyyeessota yeroo hundumaaf biratti argattu. Yeroodhuma feetanis gaarii gochuuf dandeessu. Ana garuu yeroo hundumaaf biratti hin argattan. Isheen waan dandeessu hojjetteetti. Dhagna koos duraan dursitee awwaalaaf dibdeetti. Ani dhugumaan isiniin jedha. Biyya lafaa guutummaatti iddoodhuma wangeelli itti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetiin dubbatamaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon galateeffannu. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kana waan nu laattee bulfaadhu. Yaa Gooftaa sagalee kee isa jiraataa, isa qalbii namaa deebisu, isa sammuu namaa deebisu, isa fayyaa namaa deebisu, isa nagaa namaa deebisu nutti dubbadhu. Amma samiin nurratti banama. Ergamoonni seexanaa iddoo hundumaatti hidhaman, qilleensarraa hidhaman, lafa keessa hidhaman, sammuu dhaloota kanarraa hidhaman, maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaman. Sagalee kana nu ibsi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Yesuusiin urgeessuu kan jedhu naasama. Yookaan Kiristoosiin urgeessi kan jedhu naasama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubartiin Maariyaam Magdalaa jedhamtu akkamitti akka Yesuusiin urgeessitu naasa'iin fuuldura waa'ee dubartii Maariyaam jedhamtu kanaa xinnoo ishee isinitti himuu barbaada. Dubartiin Yesuusiin urgeessite kun, dubartiin Maariyaam Magdalaa jedhamtu kun eenyu isheen? Dubartii hafuuronni 7 keessaa ba'edha. Ishee Gooftaan hafuurota 7 keessaa baasee ishee bilisa baatedha. Hidhaarraa ishee bilisa baatedha. Dubartii ishee cubbamtuu jedhamtudha. Dubartii ishee namoonni moggaatti ishee dhiibedha. Maariyaam Magdalaa. Yesuustu namatti ishee dabale. Yesuustu kottu siin jaalladha jedheen cubbamtuudha. Dubartii ishee jaalala guddaa Yesuusiif qabdudha. Ishee imimmaan isheetiin miila Yesuus jiistedha. Ishee rifeensa mataa isheetiin Yesuus irraa xooftudha. Rifeensi mataa Israa'elootaaf iddoo guddaa qaba. Ulfina isaaniiti. Yesuus Kiristoosiif rifeensa mataa isheetiin miila isaa xooftee imimmaan ishee dhangalaasaa. Jaalala guddaa Yesuusiif qabdu agarsiifte mana Simoonitti. Dubartii obboleettii Alaazaariidha. Ishee miila Yesuus jala teessee sagalee isaa dhaggeeffachuu beektudha. Maariyaam Magdalaa. Dubartii baay'ee jaallatamtuudha. Gaafa Maartaan olii gafiiddu ishee miila Yesuus jala teessee sagalee dhageessudha. Warri sagalee dhaga'an hin darbu. Warri sagalee dhaga'an hin ce'u. Warri sagalee dhaga'an Yesuusiin urgeessuu danda'u. Dubartiin Maariyaam Magdalaa jedhamtu kun si'a 3 Yesuusiin urgooftuu dibde. Tokkoffaa yeroo mana Simi'oon mana lamxaa'icha Simoon jedhamu sanaatti hidhattee rifeensa mataa isheetiin haxoofte. Lammaffaa yeroo Yesuus du'uudhaaf dabarfamee kennamuuf jedhamu awwaalaaf qopheessuuf isa malaaluuf jennu. Sadaffaa Yesuus yeroo awwaala keessa jiru dubartoota 3 faana, Salomee faana, Maariyaam haadha Yaaqoob faana shittoo bitatanii urgooftuu Yesuusiin dibuudhaaf gara awwaalaa warra dhaqxe keessaa ishee hangafaati. Dubartii dinqiidha. Dubartiin Maariyaam jedhamtu kun hamma dhumaatti dubartoota fannoo Yesuus jala dhaabatan keessaa tokko turte. Gaafa dhiirri baqatu, Phexros fa'aa gaafa gananii sokka. Maarqos keessatti dargaggeessi tokko gaafa naxalaasaa harka tiksee qullaa baqatee sokke. Gaafa dhiirri baqatu ishee fannoo jala dhaabattedha. Dubartii Maariyaam jedhamtu. Dubartii jalqaba du'aa ka'uu Yesuusiin agartedha. Yesuus jalqaba hundumaa dura isheetti mul'ate. Isheetu dhaqee Phexros fa'aatti
Misiraachoo du'aa ka'uu kan jalqaba labsite dubartii kanadha. Maariyaam Magdalaa. Maariyaam Magdalaa akkamitti Yesuusin urgeessite gaa? Jireenya keenyaaf kan fayyadu isinitti hima. Dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos sirraa urgaa'u. Mana barumsaatti sirraa urgaa'u. Iddoo hojii keetti sirraa urgaa'u Yesuus. Lafa deemtutti, gabaa keessatti, magaalaa keessatti, lafa jirtutti Kiristoos sirraa urgaa'u. Hooliin Kiristoos urgooftuu Yesuusin urgeessu. Isa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 2:15 nuyi warra karaa badiisaarra jiraniifis warra karaa fayyinaarra jiraniifis foolii Kiristoos isa Waaqayyootti urgaa'uudha. Foolii Kiristoos isa Waaqayyootti urgaa'u. Fooliin Kiristoos irraa qabee sirraa wareegisu, sirraa urgaa'u. Ameen haleluuyaa. Maariyaam Magdalaa Yesuusin urgeessuudhaaf wantoota afuritti fayyadamte isinitti hima. Jalqaba jedha. Jalqaba. Shittoo makaa hin qabne fudhattee gara Yesuus dhaqxe jedha. Shittoo makaa hin qabne. Keemikaalota irraa walitti kan hin dabalamne. Shittoo makaa hin qabnetu Kiristoosin urgeessa. Shittoo makaa hin qabne jireenya makaa hin qabnedha. Jireenya qullaa'edha. Jireenya Kiristoosiin fakkaatutti Kiristoosin urgeessa. Ispiriisiin bunaaf malee kiristaanummaaf hin ta'u. Dhaggeeffadhu. Makiyaatoo naannaniif malee kiristaanummaaf hin ta'u. Bayyaayinatiin Kiristoosin urgeessuu hin danda'u. Jireenyi bayyaayinati. Jireenyi ispiriisii. Kiristaanummaan qulqulluudha. Kiristoos kana urgeessuu danda'u jireenya makaa hin qabnedha. Barri kun bara waan hundumtuu wal makeedha. Bara waan hundumtuu wal make. Bara daldalaan barbaree biyyoo diimaa walitti maku. Bara dhadhaan muuzii walitti makee gurguru. Bara hojjetaan mootummaa sobaa fi dhugaa walitti gabaasu. Bara waldaa kiristaanaa waltajjiirra dhaabate namni sobaaf dhugaa walitti makee dubbatu. Bara wal makaa. Jireenyi wal makaan Kiristoosin urgeessuu hin danda'u. Biyya lafaa kanarra foolii sadiitu jira. Fooliin tokko foolii urgaa'u. Fooliin lammaffaan foolii ajaa'u. Foolii sadaffaan foolii dhabeessa jedhama. Foolii urgaan foolii Kiristoosii jenneerra. Fooliin ajaa'u kun foolii seexanaati. Foolii hafuurota xuraa'oodha. Hafuuronni xuraa'oon xuraa nama godhu. Hojiin isaanii xuraadha. Fooliin isaanii xuraadha. Kiristaanummaa keenya balleessu. Argitee? Urgaa'aaf foolii xuraa yeroo walitti daballu foolii dhabeessa dhufa. Foolii dhabeessa ta'a. Kiristaanummaa foolii hin qabne ta'a. Waldaa Loodiqiyaatiin gooftaan ati qorraadha yookaan immoo ho'aan taane bu'aadha jedhee. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3. Bu'aa jechuun labii jechuudha. Yookaan ho'itee shayii hin taane nu gamtu. Yookaan qorri ta'e ilaandii hin taane nu gamtu. Labiidha. Labiidhaan miila dhiqatu. Labiidhaan nama dhiqatu. Labii namni hin dhuguu danda'e. Afaan isaa kee tufaman. Kiristaanummaan foolii hin qabne labiidha. Jireenya labii. Kiristaanummaa labii urgeessuu hin danda'u Kiristoos. Izraa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 takkeedha Izraa. Sabni Israa'el gaafa boojuudhaa deebi'an, gaafa Baabiloonii galan, cubbuu kaleessatti hin gurguraman sana deebi'anitti hojjetan. Ammas warra ormaa wajjin wal makan jedha Izraa. Dhaqanii Oromoota fuudhan, Oromootatti heeruman. Qomoo qullaaf qomoon xuraa wal make. Yeroo kana Izraan waanan godhu wallaalee rifeensa koo buqqisee taa'ee nan boo'eedha. Argitee jireenyi makaan Kiristoosin urgeessuu hin danda'u. Foolii Kiristoos irraa urgaa'u. Kanniisi fagoodhaa kan isheen barbaadu abaaboo urgaa'uudha. Abaaboon urgaa'u kanniisa harkisa. Jireenyi urgaa'u hafuura qulqulluu harkisa. Argitee? Kanniisi abaaboo urgaa yeroo dhattee xuuttu sana gaagura qoraasame keessa dhatteetu damma dammeessiti. Dammi gabaan dhabu bara keessatti. Lafa ajaa kan naafatu kanniisa miti ta'iisa malee titiisa. Titiisi damman qabdu. Titiisi biyya mancaafti najeessi dhukkuba dabarsiiti malee.
Fooliin seexanaa, fooliin biyya lafaa, fooliin sobaa, fooliin ejjaa, fooliin xuraa'ummaa, fooliin mataa sirra jiraatennaan Kiristoosiin urgeessuu hin dandeessu. Jireenya makaa hin qabnetu Kiristoosiin urgeessa. Har'aa qabee jireenyi kee urgaa'u. Kiristoos irraa urgaa'u. Lafa deemtu hundumaatti fooliin Kiristoos irraa haa birinqisu maqaa Yesuusii. Siif haa ta'u. Dubartiin kun lammaffaa Yesuusiin urgeessuudhaaf kan isheen goote isteeppii lammaffaan isheen itti deemte hittoo baay'ee gati jabeessa fidde jedha. Hittoo baay'ee gati jabeessa. Meetii yeroo sanaatiin, birrii yeroo sanaatiin meetii 300 bitteedha. Akka ammaa kanaatti birrii guddaadha. Tarii 300 ta'uu danda'a. Namoonni sanaa ol herregu. Mana ishee keessaa waan qaaliidha jedhamu fidde Yesuusiin urgeessuuf. Yesuus kan inni urgaa'u jireenya kee keessaa waan tokkoffaadha jettu Yesuus urgaa'a. Tokkoffaa koo kan jettu maaltu jira? Yeroo keessa qaaliidha Yesuus urgaa'a. Humna keessa qaaliidha Yesuus urgaa'a. Bareedina keessa qaalii jettu sanaa Yesuus urgaa'a. Waan mana kee keessaa qaalii ta'e, waan mana kee keessaa gatii guddaa qaba jettu sana Kiristoosii yoo leette, Kiristoosii yoo dabarsitee laatte, Kiristoosiin urgeessita. Hittoo gati jabeessatu Yesuusiin urgeessa. Har'aa kaasee yeroon kee, qabeenyi kee, humni kee Kiristoosiin urgeessuuf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin siif haa ta'u. Sadaffaa irratti Kiristoosiin urgeessuudhaaf dubartiin Maariyaam jedhamtu kan isheen goote qodaa urgooftuu sanaa cabsite jedha. Hittoon qodaa qadaadamaa keessaan urgaa'u. Qodaa cabee keessaa, qodaa baname keessaa urgaa'a. Waan cabeetu urgeessa. Jireenya cabe, laphee cabe, amala caccabe Kiristoosiin urgeessa. Bunni utuu hin dhugamiin dura miiccamee akaa'ama. Erga akaa'amee booda mooyyeetti naqaniitu hin caccabsu. Dhugamuudhaaf caccabuun dirqama. Edda caccabee danfatti namba. Danfa kee adarba. Abidda kee adarba. Bullaa'uu kee adarba. Isa booda yeroo bu'u nama marara. Yeroo dhugamuun suusii nama baasa. Edda caccabee, edda danfa kee atti nambee, danfa kee adda darbee. Argitee Kiristoos jireenya caccabee keessaa urgaa'a. Amala caccabee keessaa urgaa'a. Waaqayyo gooftaan Musee hojjechiifachuudhaaf jalqaba Museen akkatti Waaqayyo caccabsee likkiitti isa gasheen isinitti hima. Hojii ergamootaa Isxifaanos gaafa lallabu hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 23 takkeedha. Museen mara Fani'oonitti jireenya qananii qaba ture. Dhalatee amma waggaa 40tti mana Fari'oonitti guddate. Mana Fari'oon keessatti intala mootii jedhamaa guddate. Namni itti dubbatu hin jiru. Fari'oon abbaadha. Intalatu Fari'oon akaakayyuu isaati. Mucaa intalaa jedhama ture. Ilma intalaa. Namni itti dubbatu hin jiru. Musee waan barbaade dubbata, waan barbaade nyaata, waan barbaade hojjeta. Barumsa isaa hin barata. Yoo barbaade nama dha'a. Yoo barbaade nama ajjeesa. Nama arrabsa. Jireenya qananii kana jiraata. Waaqayyo Museetti yeroo sanatu fayyadame Museen hin danda'u. Sababiin isaa gaafa waggaa 40 ga'u Museen saba isaa laaluu gadi ba'e jedha. Gaafa gadi ba'u warri Gibxiin tokko Israa'elotu inni miidhu qomoo isaa Ibrootatu inni miidhu argee nama sana fuudhee dullaa isaatiin kaafaa godhee lafaan dha'ee ajjeesee ashawwaa jala dhosseedha. Museen aarii isaa finiinaadha funyaan irra jira. Mucaa qananiidha. Ajjeesee dhoksaadha. Musee Waaqayyo achii fuudhee itti fayyadamuu hin danda'u. Kanaaf amalli Musee caccabuu qaba. Hunkutaa'uu qabarra. Haala naa mijateera jettu keessaa gooftaan si baasa. Si caccabsee, si sirreessee, nama isaa si godhee, sagalee isaa si kaa'ee, ergaa isaa si kaa'ee, si ergata Waaqayyo. Amala kee kanaan wangeela hojjechuu hin dandeessu. Caccabuun sirrara. Museen intala Fari'oon sabbaa malee guddate ilma intalaa Qebexeraa ilma intalaa kana fuudheeti Waaqayyo Musee leenjisuudhaaf dubbiin gaafa dhagaamtu Waaqayyo qilleensa kaasee mana Fari'oonii baase Waaqayyo. Waaqayyo qilleensa kaasee iddootti naa ta'eera jettuu si haa baasu.
hojii isaatiif, sagalee isaatiif, ergaa isaatiif Waaqayyo si haa baafatu. Museen mana Fari'oonii isa ka'u, iddoo qananiitii isa ka'u, kan inni dhaqee gale mana soddaatti. Sifooraa fuudhe, intala warra Kuush fuudhe, isa booddee abbaan isaa Yetroon dhaqiitii bushaayeetis jedheen. Egaa laala. Namni qananiitti guddate waan barbaade nyaataa guddate lafa onaa keessa bushaayeetis dhagaa. Waggaa 40 bushaayeetis jedheen. Bushaayee jechuun hoolaaf re'ee walitti makaa jechuudha. Re'ee tiksitanii warri beektan. Re'een iddoo tokko dhaabattu. Amala re'ee beektu. Iyyaa oolti, fiigaa oolti, qoraattii irra fiigdi. Museen duukaa fiiga, agamsa kee fiigdi. Museen waraanamaa duukaa fiiga, miilli isaa dhiigaa duukaa fiiga. Inni kaleessa na fajjeese sun, aaraan kaleessaa, xeberaan kaleessaa sun namichi sun. Lafa onaa keetti re'een isa leenjifte. Mana barumsaa re'eetti geesse Waaqayyo Musee. Amala isaa caccabsuudhaaf. Si hojjetaa jira Waaqayyo. Amala kee hojjetaa jira Waaqayyo. Haallammati kee jirtu naan taan hin jedhin sii ta'eera. Iddoo mana barumsaa Waaqayyoo kee jirta. Amala kee caccabsaa jira Waaqayyo. Si sirreessaa jira boriif. Hojii isaatiif si qopheessaa jira Waaqayyo. Musee Waaqayyo lafa onaa keetti caccabse amala sana. Re'een isa sirreessite. Qaxaqqaxxe amala isaarraa caccabsite. Waggaa 40 mana qananii waggaa 40 lafa onaa. Xaaxaadhaan balleessa herregaatti Waaqayyo amala Musee. Amala jibbisiisaa sana amala wangeelaaf hin taane sana caccabsee waggaa 40tti fixee gaafa waggaa 80 abidda gidduudhaa Waaqayyotti dubbate. Waaqayyo abidda gidduudhaa sitti mul'atu. Museen inni gara jabeessi sun, inni nama ajjeesee dhoksu sun, seera lakkoofsaa boqonnaa 12tti Waaqayyo kenne namni akka Musee gara laafessi hin jiru jedhe Waaqayyo. Gara jabeessi ajjeesee dhoksu sun gara laafessa ta'ee taa'e. Namaaf kan dhimma hin qabne sun yaa Waaqayyo saba kana balleessuurra anaan macaafa kee keessaa na haqi jechuutti ka'e Museen. Seera boqonnaa 32 argitee Waaqayyo amala isaa caccabsee likkiitti gashee. Qodaa caccabe keessaa waan urgaa'u waa. Qodaa caccabu keessaa, shittoo cabe keessaa urgaa. Amala caccabe keessaa Kiristoosiin urgaa. Sirraa urgaa'u warra kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin. Sirraa urgaa'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Fooliin Kiristoos sirraa dhaga'amu kana booddee. Fooliin Kiristoos sirraa urgaa'u kana booddee. Dhaloonni sirraa urgeeffatu Kiristoosiin kana booddee. Deemsa keerraa, dubbannaa keerraa, jireenya keerraa, haalota keerraa, hunduma isaarraa Yesuus sirraa beekamu sirraa urgaa'u. Galanni Waaqayyoo. Inni dhumaa dubartiin Maariyaam Yesuusiin urgeessuudhaaf ani isheen gootee urgooftuu sanaa dhangalaafte. Qodaan edda cabee urgooftuu sana dhangalaafte. Mataa Yesuus irratti dhangalaafte. Urgooftuu dhangalaasuun waan nama keessa jiru baasuudha. Waan dibata si keessa jiru, ayyaana si keessa jiru, isa Waaqayyo si keessa kaa'ee sana gadi baasanii agarsiisu jechuudha. Gadi baasanii mul'isu jechuudha. Gadi ba'anii dubbachuu jechuudha. Gadi ba'anii Kiristoosiin lallabuu jechuudha. Waan Waaqayyo ittiin si dibe, waan Waaqayyo si keessa kaa'een hojjechuu jechuudha. Qodaan cabe keessaa shittoon dhangala'u, urgooftuun dhangala'u sun. Namni suuqii banee qodaan nosu. Bakkeetti baasee mul'isa malee. Kunooti ani kanan qabanaa bitaa jedha malee. Faarfannaan si keessa jira. Lallabi si keessa jira. Mul'anni si keessa jira. Barsiifni si keessa jira. Ati garuu gadi baateen dubbanne ati ittiin hojjetaa hin jirtu. Anaan kisaaraa kee jirta. Gadi baasii mul'isi. Dhaloonni argu. Dhaloonni itti fayyadamu. Shittoo si kee jiru dhangalaasi. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Har'a Waaqayyoo Kiristoosiin akkamitti akka urgeessu nutti dubbate. Kana booddee jireenyi keenya Kiristoosiin urgeessa. Mana barumsaatti Kiristoosiin urgeessina. Magaalaa keetti Kiristoosiin urgeessina. Iddoo jiraannu hundumaatti Kiristoosiin urgeessina. Kiristoos jedha fooliin keenya kana booda. Foolii biyya lafaan jedhu. Foolii seexanaan jedhu.
foolii Kiristoos nurraa dhaga'ama. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Irraa kaastee foolii ilma kee Yesuus Kiristoosii waan irraa dhageessiftuuf si haa galatu. Kana booda jireenyi keenya si lallaba. Deemsi keenya si lallaba. Haalli keenya si lallaba. Manni keenya si lallaba. Hojiin keenya si lallaba. Jireenyi keenya si lallaba. Situ nurraa birinqisa. Situ nurraa urgaa'a. Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Dhaloota kanarraa urgaa irraa kaase. Dhaloota kanarraa urgaa irraa kaase. Foolii biyya lafaa, foolii seexanni irra kaa'e, foolii hadhaa'ummaan irra kaa'e. Dhiiga isaanii kan addeessu, maqaa isaanii kan addeessu, jireenya isaanii kan addeessu, irraa kaasee irraa rukutameera. Irraa kaasee irraa diigameera. Maqaa Yesuusin irraa diigeera. Maqaa Yesuusin irraa diigeera. Irraa qabee namni kun foolii kee urgeessu. Irraa qabee namni kun wangeela kee lallabu. Irraa qabee namni kun foolii jireenya, foolii Kiristoosin namootatti urgeessa haa jiraatu. Barasaa guutuu mo'ichaan haa jiraatu. Barasaa guutuu mo'ichaan haa darbu. Barasaa guutuu mo'ichaan haa darbu. Gonfoo jireenyaa, gonfoo mo'ichaa si biraa fudhatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos.